السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. hordoftoota youtube channel abdii smart tube kan taatan hundi keessan har'ammoo akkamitti youtube channelii mataa keessanii kan maallaqa isiniif argamsiisu karaa sirrii fi baay'ee salphaa ta'een akkamitti akka banachuu dandeessan qabadhee isiniif dhiyaadheera jechuudha. namoonni haarawaa taatanii reefuu gara channel kiyyaatan channel kiyya subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoo tanallee like gochuudhaan eegalaa isin jedha. kanaafuu jechuudha namni waa'ee youtube channel hin beekne akkaataa itti banatan hin beekne ammarraa kaatanii yoo kan duukaa deemtan taate jechuudha. akkamitti akka youtube channel banatan erga youtube channel battanii akkamitti tartiiba guutuu akka itti qotan akkamitti viidiyoo irra gadhiiftan yoo haala viidiyoo edit itti qotanis jechuudha. tokkoon ammumarraa kaatanii kutaa kutaadhaan gadhiisaa yoo afaan adeemtanii hordoftan waa'ee youtube channel akkaataa viidiyoo itti gadhiisan hundayyuu hangam biikurraa isin barsiisuudhaaf qophiidha. kanaafuu ni hubattan jedhee yaada. nafaana bu'aa isin jedha. kanneen haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii channel kanaa viidiyoo kanas like gochuudhaan eegala. akkasumas gama tiktokiitiin kanneen hordoftan follow gochuun maatii kiyya ta'aa isin jedha. okay, oduu isinitti baay'isuu gamuma viidiyoo qabadheetti isin dabarsa. hayya hordoftoota kiyya youtube channel banachuudhaaf email isin barbaachisaa. ammoo kallattimaan youtube channel fi email akkamitti akka warratti banatan isin garsiisaa jechuudha. nafaana tura. amma kana gochuuf asii aappii youtube keessanii gubbaa dhuftanii jechuudha. emailaa fi emaila duraanis yoo silkii keessan keessa qabaattan rakkoon qabu. yoo youtube yoo password isaa beektan garuu isumarraa banachuu hin dandeessanii. yoo password isaa hin beekne ammoo emaila haarawaa create goone banne youtube walirratti isin garsiisaa jechuudha. erga aappii youtube keessanii bantanii haala kanaan gubbaa dhuftanii bakka mallattoo profaayilii kana al takkaaf garra kuttan. erga al takkaaf garra kuttanii amma nuti youtube haarawaa banachuuf deemna email haarawaan jechuudha. yoo duraan qabaattan email keessan gubbaa kana irratti isiniif bayaa jechuudha. akkuma amma kiyya amma agartan kanatti jechuudha. so kanaafuu isinii add account iddoo jettu kana gattuqtan jechuudha. erga isin add account kana gattuqtanii yoo silkiin teessan paaternii qabaatte paaterniidhaan banisin jedha. paaterniidhaan ni bantan yookaan yoo koodii itti gootanis wanuma ta'een waan isin qulfatanii isin ajaja kana ni bantan jechuudha. hubachiisa amma kan itti deemaa jirru email jechuudha. afaan tura. amma erga haala kanaan as dhuftanii with your google account email or phone jedha. amma nuti email mataa kennaa banachuudhaaf deemna jechuudha. kanaafuu karaa jalaatiin credit account kan jettuun harka bitaa jalaan isaan gattuqxanii erga isii gattuqxanii kan jalqabaa for myself kana al takkaaf gattuqxan jechuudha. erga al takkaaf gattuqxanii first name third name jedha. credit first name fakkeenyaaf email banachuudhaaf deemtan jechuudha. abdii smart haan jedhuun fakkeenya. ergaan haala kanaan amma akkanatti itti barreesse guyyaa dhalootaa fakkeenya kanuma agartan ji'as kanuma feetan year bakka jedhu kanatti ammootu inni kun baay'ee tokko murteessaadha jechuudha. 1990 yoo gootan akkanatti guddistan jechuudha. baay'ee tokko filatamaadha. itti keessina meelii keessan yoo dubara taatan female gootanii dhiira taatan male gootanii kun rakkisan qabu jechuudha. amma haala kana erga kan akkanatti sirreeffattanii next ni jettanii next jettanii yoo jettan fakkeenyaaf choose your google choose your gmail address jedha. gmail address kana keessaa kamtu irra gaariidha kan sii ta'ee jechuudha. kamtu sirra bareedaadha kan jedhu ilaaltanii jechuudha. as keessaa kan isiniif qabatamu ilaaltaniiti right irra gootanii filattan jechuudha. kan isinitti tolu jechuudha. fakkeenyaaf kan lammaffaa kana filadheera. next gootan erga filattanii jechuudha. erga next gootanii amma create a strong password with mixture of letters numbers and symbol. password haarawaa jechuudha. lakkoofsaa fi qubeedhaan akkasumas mallattoo adda addaatiin create godhiisin jedha. password baay'ee cimaa. mee amma password itti galfadhee deebi'aa afaan tura. amma hordoftoota kiyya an passwordii baay'ee cimaa jechuudha. passwordiin kun dagachuun qabdan kaan email keessaniitti asitti hubachiisa. passwordii cimaa itti godhadhee deebi'ee jira jechuudha. kan mataa kiyya next nan godha.
erga next godhee add phone number jedha. Dirqama isin asirratti jechuudha imeela isa sirriidha jechuudha. Yoo fakkeenyaaf yuutuubii kana banataa waan jettaniif fakkeenya yuutuubii kana irratti guddachuu dandeessa. Yuutuubii kanaan gaaf kana imeela keessanii irratti yoo rakkoo adda addaa qunnames lakkoofsa irra galchuun keessan baay'ee barbaachisaadha. Imeela jalatti add phone number kan jedhu kana jalatti jechuudha kanneen dubbistanii jechuudha. As ol dhuftanii jechuudha. Yoo fakkeenyaaf lakkoofsa galchitan yes I am jettanii yoo hin galchine skip illee gochuu hin dandeessanii. Yes I am jettanii lakkoofsa galchuu qabdanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf lakkoofsa galcheetanii galtaa yes I am jedhu fakkeenyaaf. Yes I am jettanii jechuudha. Review your account info iddoo jedhu kan jalatti next ni gootan jechuudha. Amma imeela banannee almost gara xumuraa dhiyaannee irra jechuudha. Kunniin seeruma YouTube imeelaatii dubbisaa isiniin jedha. Kun rakkoon qabu dubbisuu hin dandeessanii. Haala kanaan jechuudha akkanatti jira. Kana dubbisuu hin dandeessan jechuudha. Seerota imeelaan wal qabatan jechuudha. I agree kanaan ni tuqxan jechuudha karaa jalaan. I agree kan jedhu kana erga tuqxan itti aanutti isin dabarsaa jechuudha. Hanga ammaa kan isiniif galuu qabu imeela banaa jirra malee yuutuubaa miti jechuudha. Karaa anis garsee karaa baay'ee salphaadha jechuudha. Amma imeeliin kennaa banannee jirra. Waa hundaa xumurannee jirra. Hubachiisa garuu paaswordii reefuu itti naqxan san yookaan iskiriinshoot godhattanii kaa'achuu yookaan sammuu qabachuu qabdanii jechuudha. Dirqama paaswordii imeela keessanitti waan ta'eef dirqama paaswordii amma itti naqxan san beekuu qabdanii jechuudha. Erga isin haala kanaan akkanatti bantanii kallattii maan yuutuubii irra isin deebisa. Yeroo yuutuubii irra isin deebisa iddoo bakka silaa piroofaayilii koornaa harka mirgaa irraa yoo ta'an tuqxan jechuudha. Kun akkuma agartan imeeliin anama banee ofumaa dhufee yuutuubii kiyya irratti naaf galee jira jechuudha. Yuutuubii kiyya irratti naaf galee jira jechuudha. Amma imeela xumurree amma yuutuubii banachuutti deemaa jirra jechuudha. Erga amma haala kana yuutuubii irra na fidee koornaa harka mirgaa gubbaan bakka mallattoo piroofaayilaa tana alta tuqne yoo chaanaal iddoo jedhu tuqna. Erga iddoo your channel jedhu kana tuqne asitti how you'll appear yuutuubii irra akkamitti mul'achuu barbaadda kan jedhudha. Kana jechuun immoo fakkeenyaaf jalqaba irratti change your photo or take new one kan jedhu kun piroofaayilii keessanii irra kaa'achuu barbaadan kama jalqabaa kana tuqxanii lammaffaa irratti fakkeenyaaf name kan jedhu amma name kan jedhu maqaa imeelaatiin na dhufe jechuudha. Itti sanirra fakkeenyaaf name kan jedhu irra tuqxan jechuudha. Akkanatti tuqxanii isin maqaa bareedaa maqaa isiniif ta'u irratti barreessan jechuudha. Maqaa namni yuutuubiidhaan hin banatin maqaa bareedaa maqaa gabaabaa maqaa hedduu isinitti tolu laaltanii irratti barreeffattaniiti seef iddoo jedhu kana tuqxan jechuudha. Akkasumas kan jalqabaa irratti illee piroofaayilii keessan jechuudha. Akkanatti kun haala kanaan tuqxanii yoo jettanii gama gaalaarii keessanitti isin geessaa jechuudha. Haala kanaan eeguun gama gaalaarii keessanitti isin geesse piroofaayilii irra kaa'atan jechuudha. Mee fakkeenyaaf akkanatti jechuudha walitti harkistanii haaluma amma kanaan jechuudha. Kun amma irra kaa'atan jechuudha. Erga haala kanaan irra kaa'atanii jechuudha. Create channel iddoo jedhu kanaan tuqxan jechuudha karaa jalaatiin. Create channel erga iddoo jedhu kana erga tuqxanii kun amma akkuma agartan haala baay'ee salphaa fi baay'ee bareedaa baay'ee namatti toluun YouTube channel mataa keenyaa banannee jirra jechuudha. YouTube channel kana erga banannee immoo tartiiba hedduu itti goona waan ta'eef tartiiba baay'eetu isin barbaachisa waan ta'eef soo kanaafuu akkamitti akka tartiiba itti goonu erga YouTube kana haala kanaan banannee piroofaayilii irra kaayannee akkamitti akka viidiyoo irratti gadhiisuu dandeenyu akkamitti akka veerifaayi gochuu dandeenyu fi wantoota yuutuubiidhaan wal qabatan kutaa ta'an keessatti isiniif gadhiisachuudhaaf viidiyoo har'aaf barumsi qabannee asuma irratti xumuramaa kan baranne jechuudha. Amma akkaataa itti yuutuub chaanala mataa keenya kireet yookaan banachuu uummachuu dandeenyudha jechuudha. Imeela amma ittiin bantan sanis ta'e
paaswordii isaallee irraanfachuu qabdanii yuutuubii banattanii jirtan jechuudha haala kaayyoo lafaa deemtanii. Kanaafuu hangammaa kanneen nafaa turtan baay'ee galatoomaa isin jedha. Viidiyoo kutaa ta'an hanga wal garruutti nagaatti kutaan ta'an yuutuubii banannee akkamitti viidiyoo irratti gadi dhiifna kan jedhudha jechuudha. Akkasumas baanar hedduudha jechuudha wanti yuutuubii wal qabatu tokko tokkoon hanga rabbina laafis inshaallah waliin turra. Har'aaf barnoonni asumatti dhaabbata nagaatti.